Fayyaaniif nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel keessan odeeffannoo fayyaa guyyaadhaa guyyaatti mana keessan teessanii kan itti argattanidha. An Dr. Nafyad yookiin jedhama. Egaan sagantaa keenya guyyaa irraatiinis gaaffii keessan namoonni baay'een nu gaafataniin isiniif deebisuuf dhiyaadhee jira. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan walii ilaallu keessumaa namoonni baay'een parsantiin 50 ol dhugaa dubbachuudhaa fi gaaffii namoonni gaafatan keessaa namoonni baay'eenis immoo kan ofirratti hin barre keessaa tokko. Namoonni baay'een nyaata yommuu nyaadhu nyaata xiqqoo nyaadhee garaan na bokokaa. Lapheekoo gaba bitaatiin miirii namatti hin tolle namatti ulfaatu wayii natti dhagahama. Lapheekoo gaba bitaa na gubaa. Qara lapheekoo jala na dhukkubaa. Nyaata utuu nyaatiin tureen yookiin immoo nyaata ogguun nyaadhu keessi koo na jeeqama. Xiqqoo bashee nyaadheen quufa na gubaa. Sinigalee gaaffiiwwan kanneen namoonni nu gaafatan baay'een jiru. Fakkeenyaaf yommuu lapheekoo gaba bitaa na gubu harki koo gamii bitaa kun na adooda na dhukkuba. Namoonni baay'een tarii kana mallattoo isaa beekuu dhiisuu dandeessu. Yookiin immoo natti ulfaata yeroo baay'ee laphee gaba bitaa namoonni baay'een onnee koo na dhukkuba jedhanii dhufu jechuudha. Mee kanaaf furmaanni maali? Rakkoon kun maalidha kan jedhu namoonni baay'een nu gaafatan. Dhibee garaachaa kan jedhamu dhageessanii beektu laata? Baay'een keessan. Namoonni baay'een yeroo baay'ee garaachaa qaba. Namni kamiyyuu garaacha qaba. Garaacha qaba jechuun garaachi namni dhabne hin jiru. Garaachi jechuun garaacha isa nyaata bulleessuuf gargaaru jechuudha. Garuu dhibee garaachaa namoonni qaban tokko. Dhibeen garaachaa maali? Amma salphaa fakkaachuu danda'a. Dhibeen garaachaa namarra tureenyaan sadarkaa hamaarra namaan ga'uu danda'a. Dhibee garaachaa to'achuu dadhabneenyaan sadarkaa hamaarra namaan ga'uu danda'a. Dhiiguu danda'a, dha'uu danda'a. Kanaaf utuu gara sadarkaa kanatti hin deemin maal gochuu dandeenya? Akkamitti immoo to'achuu dandeenya? Maal gochuu qabna manatti? Yoo akkamtee mana yaalaa deemuu qabna kan jedhu walii ilaala. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya dhibeen garaachaa akkuma beekamu sababii garaagaraa kan ka'e kan dhufudha. Keessumaa kunniin kanneen of keessatti hamatu qunca'uu garaachaa, asiidiin garaachaa baay'inaan maddu akkasumas immoo luqqoo garaachaa wajjin wal qabata jechuudha. Dhukkuba kana maaltu nutti fida kan jedhu baay'een keenya akkuma beeknu parsantaan 90 ol dhibeen kun kan namatti dhufu baakteeriyaa heelikoobaakteri paayiloori jedhamu. Akkuma argaa jirtan baakteeriichi kana fakkaata. Baakteeriyaa kanaan namatti dhufa jechuudha. Baakteeriyaan kun maal fida? Baakteeriyaan kun normaalii kan inni jiraatu keessummarrummaan keenya garaacha keenya jala jiraata. Baakteeriyaan kun yeroo wal horutti wantoota dhibee qaama keenya irraa ittisan yookiin immoo immune systemii qaama keenya hojii yommuu isaa wal lolanii inflammation kan jennu kulkulli uumamuu danda'a jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e baakteeriyaan kun asiidiin garaachaa baay'inaan akka maddu gochuu danda'a. Asiidiin garaachaa baay'inaan yeroo maddu maaltu ta'a? Asiidiin garaachaa yeroo baay'inaan maddu garaacha duwwaarratti dhangala'u garaacha dhukkubsuu dhuqqaasuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asiidiin yommuu fuula namaarratti dhangala'u harka namaa irratti dhangala'u mallattoo garaagaraa akka agarsiisu baay'een keessan beektu. Kanaaf namoonni baakteeriyaan kun karaa qulqullina nyaata dhabuu fi qulqullina harkaa dhiqachuu dhabuurraa kan ka'e kan namatti dhufu waan ta'eef baakteeriyaa kana bifa kanaan ittisuun ni danda'ama. Inni lammaffaa dhibee kana kan namatti fidu mallattoowwan jalqaba irratti isiniif eere kana jechuudha. Kan namatti fidu keessattuu qorichoota dhukkuba biraatiif kennaman kanneen akka non-steroidal anti-inflammatory drugs jedhaman. Fakkeenyaaf amma namoonni baay'een ajaja ogeessa fayyaa malee yeroo isaan dhukkubu, yeroo mataa isaan dhukkubu, yeroo qaama isaan dhukkubu qorra jedhanii qorichoota garaagaraa kanneen akka aspiriinii ta'uu danda'a. Ibuprofen, diclofenac kanneen jedhaman kanneen non-steroidal anti-inflammatory drugs kana mana yaalaa ajaja ogeessa malee doozii isaa malee yeroo ammamamii fudhachuu akka qabnu malee kan fudhatan jiru. Kan isin dhugu qoricha tokko yoo firee tokko yoo ta'e namoonni baay'een dafee natti fooyyessu jechuudhaan 2-3 fudhatu. Maatii koo keessatti argaan ture, ollaatti argaan ture wanta kana waan ta'eef jechuudha. Kun immoo daraan dhibee kanaaf akka saaxilamnu nu godha jechuudha. Kanaaf qoricha kamiyyuu fudhachuun dura ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Keessumaa namoonni dhibee garaachaa qabdan gara dhumaatti wanta haasoo qabaa tuqaawwan waliin haasoof qabna maal gochuu akka qabdanii kun dhibee kanaaf daraan namatti hammeessa namatti fiduu danda'a jechuudha. Haala jireenyaa kanneen akka fakkeenyaaf tamboo xuuxuu, alkoolii dhuguu, akkasumas immoo tamboo xuuxuuf alkoolii dhuguun illee baay'inaan dhuguun dhibee garaachaa kan namatti fiduu keessatti akkasumas immoo namatti hammeessuu keessatti qooda guddaa taphata jechuudha.
Inni kan biraa rakkoo hawaasummaa wajjin wal qabatan rakkoowwan hawaasummaa walii wal qabatan garaagaraa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma dhiphina garmalee hojiin namatti baay'achuu, hojii dhabuu, galii baay'ee gadaanaa ta'e dhabuun namoonni baay'ee dhiphatu yoo ta'e yeroo hundaa fakkeenyaaf mana hidhaa keessatti barattoota yuunivarsiitii illee dabalatee hojiin namatti baay'ata hin dhiphatu teenshiiniidha yoo ta'e kunneen rakkoo kanaaf nama saaxilu mala jedhamee yaadama jechuudha. Beekna biyyoota guddataa jiran keessa kan jiraachaa jiru baay'inaan waan ta'eef rakkoowwan garaagaraa nu saaxiluu danda'a wanti kun jechuudha. Mallattoo isaa jalqabarratti akkuma isiniif kaa'uuf yaallee mallattoo garaagaraa agarsiisa. Fakkeenyaaf asiidiin garaachaa baay'inaan madduu ta'uu danda'a. Asiidiin garaacha keessaa maddu gara qoonqoo keenyaatti ol dhufuudhaan akkuma beekamu qoonqoo keenyaa fi qoonqoo keenya immoo esophagus kan jennu kanaa fi garaacha gidduu huutuun jirti yookiin immoo sphincter kan jennu jechuudha. Asiidiin garaachaa yookiin immoo nyaanni garaacha keessa jiraate akka inni ol hin dhufne kan dhorku waan jiruuf yeroo wanti kun laaffattu asiidiin garaachaa ol dhufee hanga qoonqoo keenyaatti miirri dhangagga'aa miirri nama gubu wayii dhangala'aan namatti hin tolle wayii dhufuu danda'a jechuudha. Kunillee Hirschberg kan jennuuf nu saaxilu gastroesophageal reflux disorder kan jennu jechuudha. Kanaaf mallattoon isaa gubaatii laphee yookiin immoo qara laphee jalaa baay'ee singiggoo ta'uu danda'a. Nyaata garaagaraa fakkeenyaaf nyaata barbaree qabu, nyaata zayita qabu, qimamii fa'aa qabu yommuu nyaatan sirriitti ka'uu danda'a. Nyaata xiqqoo masii nyaatanii garaan sin bokoku, fedhii nyaata dhabu, ol lama haqqisiisuu barbaadu, miirri namatti hin tolle wayii namatti dhaga'amu, harki namaa doodu, nama hiixachiisu. Mallattoo isaati kun. Baay'inaan mallattoo kan agarsiisuu baatullee namoota baay'eetti mallattoo akkasii agarsiisa. Mallattoon isaa yoo inni sadarkaa hamaarra ga'e hanga dhiiguu garaachaatti geessuu danda'a. Garaacha hanga sadarkaa dhiiguutti ga'uu danda'a jechuudha mallattoon kuni. Yoo yaalamuu dhabaate hanga sadarkaa dhiiguutti ga'uu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo dho'uu danda'a. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisa. Qoricha qofaatti amanuu osoo hin taane fakkeenyaaf qorichoonni garaagaraa kan kennaman yaaliin garaagaraa godhaman jiru. Namni tokko mana yaalaa yommuu dhufu qorannoon godhamaa jira. Qorannoowwan kanneen keessaa tokko qorannoo baakteeriyaa garaachaati. Qorannoon baakteeriyaa garaachaa karaa sagaraa ilaalama. Akkasumas immoo urea breath test kan jedhamu jira. Argansuudhaan yookiin immoo afuuraan kan ilaalamu jira biyyoota tokko tokko keessatti jechuudha. Kanaaf qorannoowwan kanneen gochuun baay'ee barbaachisaadha. Erga godhamee booda fakkeenyaaf amma baakteeriyaa garaachaa positive qabda yoo jedhame nama tokkoo fi qoricha gosa sadii kennamaaf jechuudha. Qorichi baakteeriyaa kana ajjeesuu fi acid secretion yookiin immoo asidii dhangala'oo garaacha kana hir'isuu ni kennama jechuudha. Sinii galaa'eera. Kanaaf qorannoo gochuun gaariidha. Mallattoo kanneen ofirratti arginan kana namoonni baay'een onnee kun dhukkubaa jedhu. Nan dadhaba fa'aa nyaata nyaataniif baay'een dadhaba deemuuf han dadhaba kan jedhanii dubbatan jedhu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu? Akkuma isinitti mee qorannoo kana gochuun gaariidha. Qorannoo kana dura immoo gootanitti yoo ta'e maal gochuu qabdu? Akkamitti immoo of to'achuu qabdu? Wantoota armaan gadii isinitti himu kanneen irraa of qusachuun nyaata keessan haala jireenya keessan yookiin immoo lifestyle modification kan jennu kana jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Jalqaba irratti kan ilaallu wantoota armaan olitti dhukkuba kana namatti fiduu danda'an irraa of qusachuu fakkeenyaaf alkoolii baay'isuu, tamboo xuuxuu, qorichoota ajaja dooktaraa malee yookiin immoo hakiima malee kennaman tokko ofii keessanii fudhachuu dhiisuu. Kan isin dhibu fakkeenyaaf amma qorichoonni tokko jiru. Amma qorichoonni fakkeenyaaf amma qorichoonni side effectiin isaanii garaacha gubuu ta'an garaacha namaa guban jiru. Kanaaf qoricha kamiyyuu ajaja ogeessa fayyaa malee fudhachuu gaarii miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma qoricha dhibee tokko amma taayifoodii qabattanii dhuftanii qorichi yeroo baay'ee kennamu ciprofloxacin jedhamu jira. Qorichi kuni namoota garaacha isaanii baay'ee dhukkubuuti baay'ee sadarkaa dhukkubsiisuu danda'a yookiin immoo itti hammaachisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ogeessonni fayyaa qoricha garaacha wajjin ajaju yookiin immoo qoricha biraatti jijjiiruu ni danda'ama jechuudha. Qoricha ajaja ogeessa fayyaa malee fudhachuun dhiibbaa kan biraallee namarraan geessisuu danda'a. Fakkeenyaaf qoricha kan biraa fudhattu yoo ta'e qoricha sana wajjin wal simachuu dhabuu danda'a. Yeroo ulfaa fakkeenyaaf amma qorichoonni yeroo ulfaan kennamne daa'ima irratti miidhaa geessan, miciree irratti miidhaa geessan garaagaraas jiru jechuudha. Kanaaf kan akka gootan isin jechuun barbaada. Inni kan biraa of dhiphisuu fi dhiphina hir'isuu. Amma yeroo baay'ee hin dhiphatina. Nama hin dhiphatin jechuun dandeenyu garuu dhiphina hir'isuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf amma baay'ee dhiphattoo ta'e hirriba dhabuu dabalachuu danda'a. Hojiin namatti baay'achuu ta'uu danda'a. Boqonnaa dhabuu ta'uu danda'a. Yeroo dhiphinaatti hormooniiwwan dhiphinaa ni gadhiifamu. Akkasumas immoo asiidiin garaachaa hydrochloric acid jedhamu garaacha irratti yeroo baay'ee dhangala'u garaacha akka laphee godha. Dhiphina kana yookiin immoo dhukkubbii kana daraan jabeessaa jechuudha. Kanaaf dhiphina hir'isuun baay'ee barbaachisaadha.
Inni kan biraa wantoota nyaatawwan dhukkuba kana nutti cimsan irraa fagaachuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nyaata kana baay'ee isaa sintu beeka. Nyaata garaacha fakkeenyaaf amma namoota tokko biratti nyaata tokko yoo nyaatan garaacha isaanii dhukkubsiisuu danda'a. Kan biraa immoo warri yoo nyaatan immoo namoonni tokko garaacha isaanii dhukkubsuu danda'a. Nyaata kana sintu beeka. Fakkeenyaaf amma shiroo nyaata barbaree itti heddummaate qeewaxii ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a. Yoo sinitti kaasee dhiisuu jechuudha. Kanaaf nyaata isinitti cimsu, nyaata dhibee kana isinitti cimsu irraa fagaachuun gaariidha. Fakkeenyaaf amma walumaa galatti garuu mi'eessitoonni garaagaraa fakkeenyaaf qimamii kan jennu jechuudha. Nyaata qimamiin itti heddummaate nyaachuu, barbaree baay'inaan kan qabu nyaachuu, buna baay'isanii dhuguu dhiisuu. Buna baay'isanii dhuguun kun nutti heddummeessa jechuudha. Kanaaf barbaree baay'inaan nyaachuu dhiisuu, nyaata qimamiiwwan garaagaraa itti heddummaatan nyaachuu dhiisuu, buna baay'inaan dhuguu dhiisuu, dhugaatii nyaatotaaf dhugaatii erga hojjetamanii turanii booda fakkeenyaaf amma nyaata baay'ee ture yookiin nyaata bulee guyyaa 2-3 bulee nyaachuu dhiisuu namatti kaachisa jechuudha wanti kun. Kanaaf wantoota namatti kaachisan kana bartanii irraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa fakkeenyaaf amma nyaatawwan asiidii of keessaa qaban kuduraa fuduraan tokko jiru keenya burtukaanaaf loomii baay'inaan soorachuun kunis immoo asiidii garaachaa namatti heddummeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf bishaan dhugaatii filatamaadha. Keessumaa dhugaatiin bishaanii keessaati dhugaatiin bishaan filatamaadha. Urgoo hin qomoxxorne yookiin immoo urgoo yookiin immoo itittuu ho'aasaa dhuguunis baay'ee gaariidha. Nyaata pootaasiimii of keessaa qaban kanneen akka muuziin faas gaariidha. Kana fayyadamuun gaariidha jechuudha. Kan biraa immoo nyaanni dhukkuba kanarraa fayyuuf nama gargaaran yookiin immoo dandamachuuf nama gargaaran keessaa tokko damma jechuudha. Dammi sangafaa fi fayyuu garaachaa madaa'eef kan gargaarudha. Damma soorachuun baay'ee barbaachisaadha. Garaacha madaa'e fayyisuu keessatti illee qooda guddaa qaba jechuudha. Akkasumas qullubbiin adiin illee gaariidha isin jechuu barbaada jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen fayyadamuudhaan gabaabaadhumatti to'achuun akka danda'amu isinitti barbaada. Inni kan biraa wantoonni irraa of qusachuu qabnu keessaa tuqaawwan 2-3 tokko nyaatawwan kanneen akka daabboo, garbuu, paastaaf makaroonii illee nyaata gaariidha baay'ee. Warreen kunniin ajjaa, ruuzii fa'aa soorachuunis baay'ee gaariidha. Kan biraa wanti nuti gochuu qabnu fakkeenyaaf amma nyaati kuduraa fi fuduraa asiidii baay'inaan of keessaa hin qabne tokko jiru. Nyaata akkamiidha hojjenne fakkeenyaaf amma kanneen akka appilii fa'aa, habaabii, dinnicha gaariidha baay'ee. Namoonni tokko dinnicha dheedhii kan fayyadaman illee jiru. Bishaan isaa jechuudha. Ani testii namoonni kana yommuu fayyadamu na dhiisa jedhan jiru. Yaalamee garuu actually. Muuziin, appiliin gaariidha. Warroonni kun asiidii baay'inaan waan of keessaa hin qabnee fi baay'ee gaariidha. Isaan kana soorachuun hin danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo kanneen akka ajjaa, ruuzii, daabboo kana paastaa fa'aa kun yoo sugoon itti heddummachuudhaa baate, dhangaggaa'uudhaa yoo baate, zayitii hedduu qabaachuudhaa baate gaariidha. Kana fayyadamuun illee gaariidha. Nyaata foonii fi lukkuu garaagaraa jechuun danda'ama. Garuu fakkeenyaaf qimamii itti heddummeessanii, zayita itti heddummeessanii garaachi keessan dadhabuu danda'a, boqonnaas hin dhowwuu danda'a waan ta'eef kanneen irraa of qusachuun gaariidha. Nyaachuun kan asiidii kan qimamii of keessaa qaban baay'inaan nyaachuun of qusachuun gaariidha. Inni kan biraa fakkeenyaaf shamarran keenya yeroo baay'ee maastikaa yookiin immoo aancaa yeroo dheeraaf alanfachuun gaarii miti. Fakkeenyaaf amma maastikaa yeroo dheeraa afaan keessaa kan hin buune tokko jiru. Garaachi keenya akka waan nyaati dhufaa jirutti waan lakkaa'uuf yeroo maastikaaf nyaata lanfannu asiidiin garaacha irratti dhangala'a jechuudha. Kun immoo dhiibbaa irraan geessuu danda'a waan ta'eef yeroo dheeraaf kana alanfachuu irraa of qusachuun gaariidha. Dhugaatiiwwan saamsamoo ta'an kanneen akka peepsii, kookaa-kollaa kan jedhaman kanneen biraas ta'uu danda'a, faantaas ta'uu danda'a. Baay'inaan yeroo hundumaa fayyadamuunis immoo garaacha keenyaaf gaarii miti. Dhugaatii keessaa bishaan filatamaadha. Hin dhuganaa jechaan jiru osoo hin taane yeroo hedduu konistantli fayyadamuun gaarii miti isin jechuu barbaade. Gabaabaadhumatti garaachi yoo yaalamin ture dhiibbaa akkamii namarraan geessuu danda'a. Garaachi yoo yaalamin ture tokko sadarkaa dhiiguu yookiin yoo hin to'atamin ture dhiiguu danda'a. Namoonni tokko kan dhiiga balaqqaban, dhiiga haqqisan jiru. Kan biraa kan garaachi isaanii dhowwu ni jiraatu. Kanaaf even darbee baakteeriyaan kun hanga sadarkaa kaanserii garaachaatti guddachuu danda'a. Kaanserii garaachaa fiduu keessatti illee qooda qaba jechuudha. Kanaaf to'adhaa. To'achuun ni danda'ama. Wantoota nama sirriitti hime kanneen irraa of qusachuun gaariidha. Kana yoo of qusan haala kanaan nyaata keessanii wantoota laayifstaayilii amma jenne kana hundumaa gochuudhaan dhibee kana to'achuun ni danda'ama.
hanga xumuraatti waan nu hordoftaniif galatooma namoota jaallattaniif sheer godhaa ulfaadhaan isin jedha fayyaa nabinaa Dr. Nafyad Gituu